عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عمرو كم نقاجرتم؟ أميرو كنا والله وانت تجتال كل أنباء بريدة وانت نفيدو. نافي تكو سجارتي برجادا. أما إن بكن جرس دربيا سيرة مالي جرابيته. بيد دبي أسدبو دافي. أصو بس ما نكون نكمل جربيا دبي. دبي. ايه تجرتاتي؟ أني قرما خامس كان أجرا. خلاص كنا كيساتي نابل بلي أجولي قد سيدي بفتر راسي كنا لكوس. ويا لاكم سكة كم بروفايل راسني ما برباتش. كيسا والتاب سيفنا كنا كيساتي مالي أونلاين برامي. أي غلطة بين ترجر تنبأ بريدا دبادة. سلا أتي كنا ويسا بيتي مالي فيندو بني. Yaran ani ima deebi sabar anumatti baay'ate malee dhugaa rabbi. Guyyaa rabbii kana mana yoo dalagaa fi ima deebise ima ifadhe nama ol ga'uu durii dadhabe. Amma mee nama na waliin dalagu tokko barbaadame. Dalagaa naga wallahi ulfaatu jiru wallahi sagalee nama deebisuun of wallahi nama ifachiisa. Okay namoonni bira warri yaada qabdan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مجرد في باتسون سامي فوتو تاني يو جل جرات ترقد له جرتا Jirani gaafinti nuti warri talabaa dhufnee talabaa jalaa banne akkamiin iqaamaa keenya sana fudhachuu dandeenya paaspoortii fi iqaamaa. maal tu bada isinin jedhe gaafatan maa baddan maan taayin achi Maanuu ta'uu didee banne. maa biyyatti galtanii hin dhufinaare amma namni kenna achi ilaal barrakkoon maali beekta otoo gaafatan bahuu baattee waggaa lamaan kee fixattee biyya galtee har'a silaa iqaaman dhuftaaba taphattee biriidhaan bitattee dhufte rakkoon kee amma bar namni wal jala barate bar amma tadeen gadde nu karaa tadeen gadde dhuftellee baduuf deemti isinillee hin baddan warri amma dhufellee hin badan laa ilaaha illallah. Amma nuti banne gaasa banne sana nurraa dhiisitee sama fuuldura furmaata nuu kenne. Hidhamuu qabdan warri asitti baddan hidhamuu qabdan. Ni hidhamna iqaamaan yeroo fudhanne rakkoon qabu ni qaxxaama. Iqaamaan aga silaa mootummaan gadi hin dhiifne iqaamaa kaddaamaa aamin manzil mootummaan gadi hin dhiifne. Gaafi inni gadi dhiise iqaamaa teessan sirreeffachuu hin dandeetta. Warri iqaaman isaa aamila taate iqaamaa ofii sirreeffachuu hin danda'a. Baay'inaan warri iqaaman aamila warra mu'assasaati. Warra mu'assasarraan dhufe iqaaman isaa aamila. Kun sirreeffachuu hin danda'a. Kafiila barbaadee naqqalachuu ni danda'a osoo kafiilatti hin himne warri iqaaman isaa aamila taate. Yaani yeroo jettu aamela nutis aameluma kaddaamaa jechuudha mi aamelli? La. Teessan aamin manzilii bar. Barsaanuma. Iqaaman aamilaatii fi fakkeenyaaf iqaaman aamilaatii fi bar aamilli gargara. Amma iqaaman tii aamilaan. Amma iqaaman tii aamila. Osoo rabbi fidini kafiili uruu bana godhe illee sirreeffachuu hin danda'a. Osoo kafiilatti hin himne. Namni iqaaman isaa aamila ta'e illee osoo kafiilatti hin himne iqaamaa ofii sirreeffachuu ni danda'a. Kana mootummaa hayyame. Irraa jala jijjiirachuu hin dandeessa. Na dhagaye. Nuti immoo akkasitti miti kan hin dhageenye warri xalabaama dhuftanii iqaamaa qabdanii mootummaan dhiifama godheefi jira. Rusuma kaffaltanii iqaamaa keessan fudhattanii nama biraarra naqqalachuu dandeessanii nuun jedhan dubbiin kun hangam dhugaadha. Afaanin jedhanii mee namuma tokkicha sirreeffatanaaf hidha sirratti. Mee namuma tokkicha iqaamaa aamin manzil namni tokko yoo ka sirreeffate jiraate anuu nama saniin barbaadamee nama tokko naafiti. Ammas na dhaggeeffamu jenna anitti bilbilee xayyibee lakkoomsa iqaamaa hin qabu ka paaspoortii hin qabu akka haala kamiin argachuun hin danda'a jennaan deemtee basmaa goote yeroo basmaa goote sana lakkoomsa iqaamaa waan hundi sii baha isaa booda achii fudhatteeti namarra naqqalattaa jedhan namni garuu ijoolleen ani fiixaan hin baane malee warri tuttuqaa jiran ni jiran ijoolleen. Okay ati iqaamaa sabora qabdaa? Hin qabu waan takka iyyuu hin qabu. Iqaamaa qabdaa? Ni hin qaba ka iqaamaan ka ittiin biyya kana dhufe. Qabda harkaa? Hin qabu an harkaa. Maan qabettare? Jira gamana kafiila ni jira dhaqee basmaa goonaan bahe maal ta'a? Ati otoo carraan kun waan fakkeenya mootummaan hayyamee sirreeffadha jedhee sirreeffachuu hin dandeettu. Tokkoffaa baataa boora hin qabdu maaliif sirreeffattame?
طيب أما مما تدري أي باسبورتي سنة كمين بافدر باسبورتي لما اوكي بافتشو ماكا كي غبابا مت ماكا باسابورا كي كتيلا بادي سيو برباد كرا كيساتي ندوبيسي كوبي باسابورا كيتي زمباسي في فيدا كوبي باسابورا كيتي كبادي سن سي فيدا كرا كيساتي ندوبيسي أي لكم سكاسي فولدتين سي بالبلاية اتشي كوبا جرا لكوبسكي إيش نغات نموني بيرا وري غافي قبل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمير وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بني آدم شير قد آمين ما سيلا نمني ما شيري قد Gurbaan gadda naan dawwale siin dawwalette. كامين أميرو أني والله مرة بيزي الآن لقيتني ما أني هدو مشغولة والله Nagaa maa sagaleen koo? نيدا كامي Ana muhaajiri. مواجب دلقا دوتي دلقا رجرتا مي دلقا تاتو سينتي مال فيتا دلقا تاتو دلقا قال كي ماري آي بريني مو دلقا تاتو دلقا جرتا مي دلقا سيقال كي دلقا Viizaa دمرا gosa ammallee qaamichaan baafanne ka إقامة يو نمتيجي أتي دران براديم تسوني سين بلغين waraqaan natti hin gubatu. يو إسان أولا غبان غباتي يوم غباتين نمتيجي كسيتي ريستونا غوراتي أتي دلقا مثلا دلقي جباد دوتي نمتيجي ولي قلتاني يو Dalagaa mana ragataan jira waraqaan amma yoomitti gubachuu danda'a viizaa kosu. yoo ummanni ofirraa ballagee uruuba sin godhin namtichi akka inni sii sirreessu godhaa itti hima namtichi sii dalaga. Hayyee bakkaas. Akkas godhe reefu tan addaan cufannee iyyuu irraa fadhi malee reefu tan addaan cufannee iyyuu reefu tan anaa bilbile. Tayyee bakka maa waan balleessineen bee ballaguun danda'a namichi. Waa tokko ittiin gooneen ofiif na deebise. Ulfaadhu galatoome laa namni gariin badaadha namni gariin badaadha. Lakkoofsa isaanii qabdaa? Namichi nan duraan bee na ballaguun danda'a waa tokko ittiin balleessinee Waa tokkoo miti. Ummata san yooma isaanuu ofirraa si ballagan akka isaan naaqlii sii kennan hin goona. Lakkoofsa namtichi warra biraa deemte qabdaa lakkoofsa. Hin qabdaami? Eega qabaatte keessan haa tufnaan absi. Okey namoonni biraa. Mee tab godha Oromoo. Tab godha sheer godha mee nama. Amir, Si galchaa jira. Siyaar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atam naga. Jaga gara terlebih. Ayah gafi kaba. Gafin kiya jalka Opsi ka. barati Opsi nama si dursu jira opsi. Carraa eeggadhu. namni sharikarat Opsi. Namoonni si dursi yoo jiraate dubbadha. Dhiifama wajjin tartiiba ni bada yoo atama dubbata. Kabiraallee dhufee dubbata. Warroonni awwal akka jirtan dubbadha. Tartiibni anarra jira beektaa. Dubbadhu. Ana dubbachuu qaba silaa ammaan carraa kiyya isaa kennee jira Amir. Okay. Dabarsitaniif yoo dabarsitaniif haa dubbatu. Dabarseefii jira carraan kiyya sila. Okay dubbadhu. Si kennee jireenyi. Okay ayah galatoomii ali jalka barati gafin an gaafachuu barbaade namni sharikarrattoo dhufuun danda'ama. Namni tokko fakkeenyaaf asirraa sharikaa walii galanii akka xalabatti sharikarratti dhufuu danda'a. Tokkoffaan gaafin kiyya kana. Isa lammaffaadha. Iqaamaa fakkeenyaaf namoonni duraan biyya Arabaa kana hin dhufin biyya kana yoo dhufanii jedhan firiidhaan akkaataa dalagaa isintu godhaa immoo namni sun yoo dhufe akkami jechuu barbaadeeti.
Okay, gaaffiin kee ka tokkoffaa namni tokko sharikaa irraan dhufuu danda'a jedhaa jettami yoo sharikaan akkasii argame dhufuu ni danda'a. Garuu immoo Saudi Arabiyaa namni sharikaa wayiitu hin jiru biyya kana keessa aga jira sharikaa nama irraan dhufe nagarre. Namoonni sharikaa jedhanii fidanillee dalagaan isaan dalaysiisan dalagaa akka maziraa, hoolata, gaala kanneen dalaysiisan malee sharikaa wayiitu biyya Saudi Arabiyaa keessa hin jiru. Ani gamma sharikaa wayii ka biyyarraa nama xalabatee fide nagarre nama Itoophiyaa waggaa tokko gamma.